Umaa kiyya hin kafaladha jedhee kana immoo kan goosise afarsaa fi usmiyyee miidiyaa irraa wanni baddeef mallaqa kana nyaattee shurxan nu doorsisanii doorsifni wayiitu jiru kijiba shurxaan dhufte wayillee hin jiru ijoollee shawwaddee mallaqa nyaatteetiniin iciisaa jirti jedhanii haasaa ture dubartii dhageeffata irraa ka'ee ajandaa san jalaa fuudhee rasbillee mana barate ramzaan mana barate abbaan abdii baangaallee achumarraan dhufee digalee ana malee namni gartee waan kana kaase tokkoffaa isin biraa ka'e. Waan san namni hime eenyu mucaa takkaa fi waboon dhagaa ture gubbaarra dhageeffata ture. Miidiyaa irratti wayita dubbatu anu fi kiyyaayyuu dhageeffadhe buleessoo miidiyaa namichi wayitii miidiyaa irratti baay'ee haasoo dhageeffadheetu jira. Digalee inni afaan isaatiin maal jedhe ilma Oromootu harkaa na baasa jedhe buleessoo namni lubbuu tiyya na baase Oromoodha jedhee himatee jira akka Oromoon harkaa baaftu ijoollee sana harkaa jechuudha. Innummaan amaarri sunuyyuu afaanuma isaatiin garuu immoo akkaataa itti ba'e san waa guutuu isiniibsa maaltu sirra ga'e rakkinni sirra ga'e jira jennaanin homaan irra hin geenye anammaaf ibsuun barbaadu akkaataa itti wannoo jedhe waan ta'e maal naga fuudhanii jedhe mana keessanii mana dukkanaa nageessanii achi na tumanii maallaqa buusinaan jedhanii azaaba jirta qabrii keessa jirta maallaqa buusinaan jennaanin guyyaa dalagaa oolanii gargaar na tumanii jedhe digalee halkan dachaanii na tumanii kanaafuyyuu akkasitti gartee mallaqa qarshii 10,000 buunee achi araba maali jedhaniitiin ilmumaan Oromoo na baasee jedheetiin dubbataatiin ture garuu waan san hundi isaatu dhagayeetiin ture garuu ajandaa san gara biraatti amaare tokko gaafa gadhiifamee jedhe waan barbaade himachuu danda'a inni siigalee maaliif akka inni dubbataa turetti qarqaarsallee barbaade bakka deemuu hin qabu jedha yoo bakka naa gootanii bakka deemuuf ga'ee nama keenya bira hin jiru jedhe ammaayyuu siigalee yeroo sanuyyuu ilma Oromoo bira taa'ee haasaa jira dhageeffadha amaare sun. Ijoolleen tun irra dubbatteetiin turte jechuudha. Akka Oromummaan baasee Oromoo bira taa'ee naasaa. Kanaafuu amma dhugaa dubbanne yoo ta'e amma kiin ila osme ila manaaf miyyeetti dhageeffadhu laa dhiyeengadda manaaf miyyeetti maal jedhanii warri maallaqa irraa awwaala jettan takka barreessaa warri immoo lakki ajjeesa jettan lama barreessaa jedhanii uummanni kunis takka jedhaa inni kun lama jedhaa bakka gaane maaho gurbanan awwaalagaa jedhu nan dhageenya beektan nama hin qabaanan dawwaladhaa jedhe miidiyaa irraas baddanii ani haa jaalattiin kalas nyaatta wallaa argaan ture gubbaarra ilaalaa ture beektan uummata booda gaddiyoon godhetti ilaale akkasitti jechuun wallaa diraamaan dalagame kuni ajandaa guddaa wallaa. Tokkoffaa irratti wallaahi tokkoffaa namni burjaajii guddaa oofaa jiru si maaliif yoo jedhu wallaahi kijibni kee hafuurri karjir riyaad irraa karjitti dhaabbuleessu digalee hafuura wallaahi soba takka hin qabu. No, wallahi sobu. Wallahi dhugaa sin jira. Hafuura dhaakee kana jechuun si galee. Kanaafuu waan dhugaa jiru irratti dubbadhu buleessu beekan jallattee sin dhiibini dhugaa jiru. Wallahi soba takka hin qabu wallahi usmiyya ani namni kokkee na qaba hin jiru. Eenyu taanaanuu jechuun maal naan namni haada morman dhadhee hin jiru inni akka jibsu tokkos hin jiru. Ani waan dhageessiti mee waan jiru irraan dubbadhe yoo dubbin akkas taate nama wal gannee ka Oromoon duras wal kennitiin jedhan. Bakka. Amma obboleessa kiyya dhageeffatu. Tokkoffaa ammoo gara fuulduraatti. Dabarte kalas dabarte. Abdoon kun dhiifamu maaliif yoo jette tokkoffaa amma jimmalleen qaamte jiraa jira wallaahi jimmalleen qaama jiraa jiranii. Ijoolleen jimmaa sagalee ta'aa jirani masgiida ganaa tarbatarratti fufa jechuudha. Arargeellee qabamte wallagga tafe. Wallagga duraanuu biyya arabaa kana jirtu jimma ararge walloodha arsima wanni biyya arabaa kana jirtu wallagga maanuureen tokko jiru. Nuureen maal ka ijoollee boksite ija keessa yaaftee sossanna jireedha agarreeti. Abaan bitayyaa amma dhageeffadha Oromoo wallaahi takkaan dhageeffadha Oromoo guuturani gaa wanni kun amma yoo dhuguma amaarri kun dalagaa kanarra jiraatanii seeraa takka wal gargaaru kutaa keessaa osoo baatanii bareedadha akka mataa kiyyaatitti maaliif akka kutaatitti akkana baasa akkas baasa obboleessa hundi obboleessa isaan qabamne Oromoof jecha dubbata malee akka mataa kiyyaatti amma fakkeenya ijoollee tana walitti illee dhiyaannu inillee hin beeku jechuudha ganda kana takkaa guyyaa takka keessa baheetti hin beeku ganda ijoolleen qabamte kana garuu immoo akka gosaatitti walitti takka ilmaan si komandoo si galee innaa kanaafuyyuu walumaa galatti ooma mucaan agartee ilmuma Oromooti akka Oromootiitti qabame jennee nu guutullee dubbataa hin turre akka gandaa itti osoo hin ta'e si galee garuu immoo gaafa dubbiin tokko ka'u ani wani na ajaa'ibe irra guddaa wani na aarsillee maa inni yoo ijoolleen tun mallaqaa nyaatte ijoolleen arsii amma qabde tun gaafa ijoolleen tun gadi baatetti hin qabdu uummanni arsiidhaa gadi bayaa waan kana qabaan jenne
Dhumatu warrummaa sooshaal miidiyaa jirarra jiru gumaa baafna malee waan kana mallaqa kana yoo kafallee baafne borillee ijoollee biraa qabanii akka tazzabanii mallaqa gaafata uummanni kun takkaa mallaqa baafannaa barannaani dhiiga kana dhiigan baafnaa jennee kaane. Garuu immoo waan kana osoo ijoollee kunuyyuu kan nyaatu taate Taataa fi kana gashime. darabsamuu qabu. Taataa fi walloo ka jiru kana gashi. Amma uummata keenya warreen namni dhibba ja'a kuni qabsoon itti fufaachuudha dhageeffadha. Amma ilaa waa takka waan irra walii galuun jira. Tokkoffaa Amaara qabne maallaqa hin gaafan. Maaliif naan jira? Namni keenya takka duriyyeedha dhageeffadha. Maallaqa mijeeffate sana gumaallee hin baafatu. Irra baay'een isaa maallaqa jaalatan namni keenya dhugaa walitti himna wallaahi. Hundi isaadha maallaqa akka ajaa'ibaa kana jaalatu. Yoo dhugumatti maallaqa tamanne walitti seenu maal jennaan namni keenya gumaa caala gumaa ilma isaa nyaatee nyaatu taa'uu barbaada jechuudha. Sun immoo shuggurmaamii wayii nu godhaa jechuudha. Namni akkanumaan faayidaan qabna jaarsa hin qabne dullatti wayii takka nu godhaa jechuudha. Kanaaf akkasii kabajamuu barbaadanii gumaa baafadhaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf Usmee yoo qabame Usmeedhaa iyyuu hin taane dhattee gumaa isaa baasta jechuudha namni nama du'a. Anas ta'e Taataafis ta'e Iluus ta'e isa kanas hin jenna waaqnara walii gallataana ni eegalla. Amaaraallee tumuun itti fufaa jechuudha barbaannetti. Tokko immoo burjaajii akka deemgataa sun uumamuun hin barbaachisu. Yooma namni qabamellee yooma namni tumamee garafamellee dhoksuun nurra jiraate nusan. Uummanni kun sooshaal miidiyaa irraa kuni wallaahi tatiisa beektaami kan isaa tatiisa jechuudha. Tatiisa nagarree xiqqoo ishii wahirra gaa qubaatee gaatti dhufte gurrrr jedhu jechuudha. Akkasii uummanni kun lookishiina jedhaniitti uummanni guutuu nama tiktook ofirraa qubeen beeka nama guddaa nama sirra beekamtii qabu kan gastii nama tuman irratti argame jechuudha. Hanga kana namni baqaa jira waan ta'eef dhuguma walitti himnaaf argaa. Nutu warri mana bannee mana keenya hayyamamaa goonee irratti tumsisaa jiru wallaahi sodaa tokko hin qabnu jechuudha. Rakkumti fedhe Amma ani kan gaafatu tokkoffaa irratti ijoolleen jimmaa mucaa qabame kana jimma keessaa baaftee moo maaliif irraa dubbatu didde gabbaateeti? Amma jimmaa dhiis akka Oromootitti dhageeffadhu akka Oromootitti gumaa baafnaa hin baafna. Ka jimmaa ka wallaggaa ka shawaa ka arsii amma laal yoo gandatti wal gashi nama rakkoo nurra gaabeetta. Kanneen sunillee ila dhageeffadhu aktiivistoonni isaanii deengata walii araaramte sanuu ammas hidhattee gara biraan nu gashiiti jarri dubbiillee hin dandeessu. Ammas atakaaroo biraa keessa seenna akka Oromoo gumaa baafnaa danda'an wajjin haa dhaabbatan. Oromoon dhageeffadhu atillee garee wayii hiitee dhageenne garee hiitee hidhaa turte jirani garee ka mallaqa guuranii gartee meeshaa bituudhaaf tokkoffaa irratti nuti Amaara kallattiidha nama warra as deemee nama hawaalchisu kana osoo hin tanitti meeshaa yoo gartee Oromoon tura akka jettu meeshaa akka hidhachiisan taate namni deemnes ni gartee Amaara solloluu barbaanna kallattii ma warruma hawaalaa nama qabu. Amma garee nama ila asirratti faa godhuun barbaadala an dhoksaan hin deemu dhagee abbaan feetan mallaqa nyaattan an jettanis wallaahi abbaa namni waan afurnarra murteessi taanaan an dhufee asirratti himaa jechuudha dhageeffadhu si jammara na biratti mallaqni uummata nyaatamuu hin danda'amu. Yoo waan keessa hin jiran keessa hin jiru man jedha jechuudha. Tokko mallaqee hanga ammaa jira bu'ee samuun takka hin jirtu. Koreen illee hundeeffamne akkaawuntiin illee hin baane wal marihannee akka Oromoo kutaa kudha takkaatitti uummata keessa shamarran hedduun kun Dubaay, Kuwait, eessa Ameerikaa hundi gargaara jira jechuudha. Garee nama 300 keessa jira garee har'aan guyyaa lama erga heenee hundi keessan kottaa itti dabalama. Kan ammoo hundi keessan ilaallata jechuudha ana qofa osoo hin taane dandeessan ilmaan keessan shuggutii bitta malee ana akka mataa kiyyaatiin shuggutiin hin qabaachuu banees agarsiisuu danda'a jechuudha. Hidhannoo guutuu wajjin hin qabaachuu. Cinqii tokko hin qabu amma dhiisa waggaa 5 duratti shuggutii qaban. Shuggutiin akka dhuunfateetti hin qabna ta'u Oromoo jennee. Yaa jechuun akka mataa kiyyaatiin wanni nu barbaachisu immoo kilaashiidha. Kilaashii abbaa lama saddeet taatu. Kilaashii akka xiyyi 30 sana yookaan santu nu barbaachisa malee shuggutii dhuunfaan namni hin qabne nama muraasa dhugaa walitti himna. Waan mana keessatti of eegdu rakkoo hin qabu. Inni kabiraa garee sana mallee maallaqa maqaa kanaa walii guurratee nyaata ka jedhu tokko jiraate ani immoo deebii gaa kennuudhaaf qophiidha. Takkaan waan akkana kanarratti illee hirmaadheen beeku hirmaachuu fedhan qabuun ture garuu wanni kun waan dirqamaati. Ijoolleen keenya dalagaa irraa baa jiran akka jiran osuma hin beektas keessatti Amaarri bobba'ee jira. Uummata keemaa keessaa walii guuree yaasee tumaa jira nama jechuudha. Nama takka magaalaa isheenee guyyaa takka shaayii bareedaa qabatee hin beekne wallaas mul'umaan nama tooba jijjiiratee hin beekne guuranii wanni nu iyyisame tokko. Dubbiin amma kaate tun dhageeffata. Oromoo qabatti gaafachuu ijoollee yoo tokkummaadhaan deebi'anii waan kana ofirraa qolatti wallaahi Amaarri kun lafaa ka'ee jennaan dhageeffata. Uummanni keenya kanaaf bara ijoolleen amma dhugaa yoo dubbanne biyya kana keessatti baay'inaan ijoolleen ta'e waan biraati mitiiti. Namni uumaan albee marogaatu qabu jiru namni shugguutti illee qabu nama takka malee ijoolleen jechuun ijoollee ismaartii takka qaba malee miskiinni baadiyyaa kun waan takka wallaahi harka qullaa sana keessa akkatti garaa ol garagalee lafa buleessu waan takka irraa waan qabu. Usmee dhageeffadhu mucaa tokko shugguutii bitatee dhageeffadhu mucaan tokko shugguutii bitateeti mootummaan guyyaan tokko laara dhadheeti ishii dhoksee bakkee dhokse sanii erga biyya galee bakka akkanaatti fudhan jedhan dhagayechi fudhachuu dhiyoo kana jechuun namaan kanneen mucaa isaanii tokko
Nami keenya sodaata beektaa akka malee shimaajiin qabamuu rifataa jechuun bochisa. Rifuun nama keenyatti uumameeru baay'eedha dhiiroo rabbi jaatiin nama keenya rifachiisina. Nami keenya takka rifate taanaan immoo TikTok kanarraa immoo badda dhugaa sitti mana. Immoo badda kalaas. Shamara hanga ta'e dhiirrimtii anaa siffaan jirachaa ture tokko jechuudha. Gaafa dubbiin jabaate. Amaarri ganaa tumama immoo ganaa ilaa fireenchiidhaan ikkana tola gara galee ganaa tumama amaarri. Arguuf teessan miidiyaan irratti. Kanaaf ani akkasii gama kiyyaan kan man jedhaa taakitilee bagargaan dhufte. Kana suma yeroo takka carraan kenna. Dubartaadhaaf. Beefamaa je yeroo takka immoo biiziin ture raba wayii biran jiraate amma waan bira waa tokko dubbachuun barbaanne Hafarsoo Usmeedhaa Kiingii Fincilaadhaa qeerroo jara kanattu bilisummaa jammareera garuu dubbiin keessan wanni fiduu jirti shakkillee fiduu jirti maaliif sin jala deemna malee sinitti sheenne sinitti kafalanneen beenu waan ta'eef maali hidhannoo godhadhaa sin dubbiin lafaa kee kuni Usmiyyeefisii miti anaafisii miti hawaasaaf turaamee raba aloo. Aboo shugguxii waan nama kadhataniif. Waan hawaasaa kabajallee katollee kajirullee waan ta'eef ijoollee kudha wayii sababa Oromootiin qabdeerta keessaan na dubbisi dhugaa san baruu barbaada hagamtu gadhiifame hagamtu jira hagamtu deeme sanniin beekuu barbaada akka mataa kiyyaatti gara keetiin jechuudha. Dhaga'u akkasitti godha. Hello Habibi, osoo hin deemin takka teeluu waa tokko sitti maan. Hello. Hello, inni dhageettaa miti? Ndagaa. Waan kana keessaan osoo hin ta'in jirti gubbaarra ol baastee dubbattee miti. Akkuma jirti gubbaarra ol baastee dubbattee gubbaarra ol baasnee dubbanna nullee cabaan ta'eef asuma irratti haa dubbatu. Maal jechuu barbaaddeeti? Abbaa meeqa qabdeeti? Ani abbaa fedhis haa qabu. Rakkoon qabu kasanii jechaadhaan waa kennu. No, ifa godhaa gaa hayyaa hangam qabdan isin? Nuti hanga qabne hin asuma irra baasnee isinis hanga qabdanii maati? Warra qabdan sanis attam hagam tursiisanii gallee. Ani amma kan isin jechaa jirudha gama keenyaan. Ilaa na dhaggeeffadhu gama keenyaan namni tokko maallaqa hangana irraa fudhatanii gadhiisan yoo ka jedhu taate nuti itti gaafatamaa isin jechaa jiru amma. Gama keessaniin immoo akkana godhanii nuun jedhan. Ila dhaggeeffadhu takka ati ganama wanti ganama jettee fi wanta tamma jette tokko miti garagara dhaggeeffadhu. Ganamaatiin akka nama ijoollee harka qabuuti haasofte jechaadha. Amma dammoo isin gallakkistanii nullee aarree gallakkisna jette. Hagami gallakkistan erga nuyyuu gallakkisne. Jechuun ijoollee na dhaggeeffadhu gaala namni ilaa amaara kun masruufa barbaada. Namni tokkoffaa ilaa. Hoomantii tokko arge dhaggeeffadhu maali jimmaa ta'e jettu tokko qabne ka jettu jimmaan tokkicha hin qabne mucaa liibiyaatti dhabee fidanii Aboodiis gaati yaa kee yana biyya ela kingi waan dhiirti takkatuma dubbatti akkuma ganama bookistee dubbatti sanii xammallee maan dubbatti maa jedhiste nama na hime maa jettate nama osoo ta'in jalqaba dubbii kanaayyuu akka nu wal'abnu ka godhe siidha tokkoffaa jechaadha. Siin fi mucaa tokkoofa bicha isaa dubbii jira. Ati rakkoodha ilaan ani mataa kiyya naa murteessu dhaggeeffadhu ilaa akka amaaratti qaboonatu biyya kaa dhaggeeffadhu sitti maali. Hanga ammaadhaa wanni deebiti handiseensi garsiisa dhaggeeffadhu of barbaachisaa taanaan. Sulisha gaafas namni gaafas fuudhame nama afuri na dhagaye namni gaafas ijoolleen maddii keenyaa ka fuute nama afur san keessaa nama lama mootummatu fuudhe jechuu ijoolleen arabni itti dhufte maali warra sitti qabdennaan hattuudha arabatun re'aatu dhufaniin qabee mootummatti kenne jeeniitan kennee jedhe mucaan hin jirammoo suni wallahi dhugaa rabbi nama lama san immoo gaafas halkanillee liivii gubbaa fidanna jettee ijoolleen shaanaa dhabdee bultee erga sanii jechuu dalagallee gadhiisan sababa ijoollee qabaniif saniif gaara geeffitanii haga kaleessa modheen gaddaatillee in turan jechuu abdii bilisummaa irraa gaafachuu dandeessa ragaa siifan fida wallahi dhugaa rabbii isin jedha yoo har'a gadhiisan irraa quban qabu dhugaa rabbii. Nuti bari ijoollee magaalaa keessa. Sulisha. Okay kan keessa. Kinga amada sirratti gaafadha ijoollee afurii jedha. Lama araba qabsiisee moo ofii kennitan? Lama arabni itti dhufteeti na dhagaye sittani lama arabni itti dhufteeti mucaan hattuudha jedheeni arabatti kenne mucaan hattuu jee arabatti kenne arabni mootummatti kennite ijoolleen lamman suni afaan arabaatis hin beektu jedhii dareefu dhufte lama isinuu argitan liivii irratti sulisha eenyu nama itti fide moo ofii itti kennamoo akkami dubbinaan galle bakkeessatti jalqaba ofumaa qabe yeroo na dhagaye jalqaba inni ofumaa qabe imrishaan argee jira. Jara isaan kennaman san imrishaan argee jira. Guyyaan kun yoom? Gaafuma walaasani gaafuma ijoollee liivi irratti tumtu san jechuudha. Gaafuma walaasan qabdanii gaafuma san tarakkabdanii jechuudha.
halkan tarakkabaman isaan suni lama as halkan tarakkabamanii garuu isaan irratti tumaman arga kale isatti jira jechuudha. Ana dhaggeeffadhu ana jawwaala keessa dhaggeeffadhu ko Ahmad tore eluna dhaggeeffadhu abboona dhaggeeffadhu asitti malaana ila jawwaala keessa jira. No si gaafanne. Itti dawwalee fi jasas mucaa gaafanna. abboona dhaggeeffadhu asitti ma. Ma ati maatiin kamta ko mucaa gaafanna. Obboleesso akkaataa isaa dhaala asitti ma. Akkaataa isaa asitti ma dhaggeeffadhu waa walla geenyaa miti. Anja wala keessa jira gaanni qabu. Kingo je. Abbo bari la inni ra kuban qabu la inni akkatti qabame kuban qabu bari. Ana kuba qaba ana jawwala keessa jira. Ani nama na furu ra kuba qabu qofana nima. Isa kaan immoo ati dabalata ho beetta be waan beettu qabatte ati himi. Ani nama afur joollee ishii liivii kan keetii irratti tumamte namni 2,500 daawwate sanii fi joollee ishii lamman ciciiftu mucaan eenyu maqaan isaa dha sara'aan di mootummatti kennisan ragaa qaba. Sigalee sancaala hin beeku dhugaa rabbi siin jedha kijiban fedhu waan an ta'e erga waan bienne maal godhu dubbattare iluna dhaggeeffadhu sitti ma. Ila imrishaan dhufee